ummata islaamaa kan jaame eenyu? Abu Ubayda. Alaqaa yookiin waannaa munaafiqaa kan jaame eenyu? Abdullah ibn Salul. Aayanni akka miidhaa ofirraa deebisan dura jihaada hayyamte ayata kami? Suuratul Hajj ayata 39. Beeksifni dura nabiyyitti dhufe beeksifa kami? Abjuu gaarii. Baatiin lolli Badrii keessatti ta'e baatii kami? Baatii Ramadaana. Dura kan Madiinatti rasuula rakkisan eenyu faadha? Yahuudota. Dura kan nabiyyii harma hoosifte eenyu? Suwayba. Dhalaan dura amantee kami? Khadija. Dhibeen dura Madiinatti ashaabota miidhe dhibee kami? Busa. Gaarri gaafa hijiraa rasuulitti dhokate gaara kami? Gaara Sawri. Gojoon gaafa hijiraa re'ee aannan hin qabne irraa ilmatan gojoo kami? Gojoo Ummi Maabat. Haafizi duraa kan magaalaa Ciroo